Abbaan keenya eenyu? Oromoon. Abbaa gadaa hin qabna, abbaa lama hin qabna. Abbaan keenya Oromoon. Heera isaatitti sirna isaatitti deebi'utti Oromoo ijaarurraa hir'amnu maddii fedhe haa qabaatu Oromoon duruun nu dhukkuba. Kana beekuu qabna. Qabanne Oromoon addaaf addunyaa argatu. Qabanne Oromoon addaaf addunyaa argatu. Gurra qabanne gurri Oromoo dhugaa dhaga'u. Gurra qabanne gurri Oromoo dhugaa dhaga'u. Morma qabanne wanni waaqeffataa mormu dhabamaa haa ta'u. Morma qabanne wanni waaqeffataa mormu dhabamaa haa ta'u. Dalluu qabanne wanni Oromoon itti dallane dhabamaa haa ta'u. Dalluu qabanne wanni Oromoon itti dallane dhabamaa haa ta'u. Cinaacha lamaan qabanne cinaachi Oromiyaa kallattii maratti nagaa haa ta'u. Cinaacha qabanne cinaachi Oromiyaa kallattii maratti nagaa haa ta'u. Bulchallee nagaan nu haa ool. Irraa gora nu haa ool. Goggora nu haa ool. Kormi kun korma abboota keenyaaf yaadannoo ta'u haa ta'u. Warra jiruuf immoo kan gabbina kennu haa ta'u. Biyya keenya irratti nu haa iti. Jirtuu dhugaa nu haa obaas. Horii faanti rooba. Gadeettiin gooba. Oromoon bakka yaade ni gaa'edha dhaloonni. Jiruu deebisaa gadoo yaa waarsonii nu roobee. Karade waksiranabu ya waksani nurobim Nabisayo jirude bisagaro ya waksani nurobim Dambula Nagaa bultanii baga nagaan bulle taansun baga ayyaana hundeeffama galma malkaa birrattee waggaa ja'affaasa guyyaa har'aa kana galma kanatti kabajamuun nu ga'e baga itti isin ga'e ayyaanni kun ayyaana milkii ayyaana uummanni Oromoodha waan kaleessa dhabe san hunda isaa itti argatu nu haa ta'uun isiniin jedha. Ani Tolasaa Rattaa Daadhiin jedhama. Caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatitti hojii gaggeessaa wiirtuu godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinneetii fi magaala Finfinneeti. Amma immoo wanni sila as baheef barbaachisummaa ayyaana har'a kabajnuudha. Kanaaf dhaabbanni kun yookaan dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa dhaabbata akkamiiti? Oromoon ala jiru akkamitti silaa hubachuutu irraa mala waan jedhuun bifa gabaabaa ta'een dubbadhaa. Hundeeffama yoo jennu hundee ofii beekudha. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa gaafa ayyaana hundeeffamaa kabaju nuyi Oromoodha. Amantii mataa keenya, qajeelfama mataa keenya, heera qabnaa alagaan nu diige jechuudhaan deebi'ee ijaarramuu uummata Oromooti. Deebi'ee ijaarramuu galma Oromooti. Akka galma amantii waaqeffannaa malkaa birrattee kanatti waggaa ja'an kana deebinee galma keenyatti ijaarramnee jechuudha. Kanaaf gaafa ayyaana kana kabajnu turtii waggaa ja'an kana keessatti darbe rakkooleen nu qunnamaa turan milkaa'inni nu arganne gama dhaloota kana ijaaruutiin gama fayyaatiin gama waljaalalaatiin gama walitti dhiyeenyatiin quuqqama Oromoodhaa kaleessaa dhugaasa walii qabaachuudhaan du'aa galmi kun miseensota galma kanaatiif buuse ilaalatii adeemsa ijaarramuu kana keessatti immoo bu'aa bahii nu qunnamaa ture dhiibbaa nurra gahaa ture yaadamneet ayyaana hundeeffamaa kana kabajnaa jechuudha. Akkuma barsiisaa Keemboon kaase tolatti as hin geenye namni hedduun itti dhabeet jiruu ofii itti dhabeet itti beelareet maatiidhaan gargar baheet galma kanaas hin ga'uu hin danda'amu. Maaliif wallaalaan keenyas alagaanis wal maqixa waan nu miidhaa turaniif wallaalaan keenya haga nuu beekutti alagaan haga addaan ba'utti rakkoolee gurguddaa dabarsinee galma kana geenye jechuudha. Quuqqamni dhalootummaadha. Eenyummaa fi mataa dhaloota kanaa keessa waan tureef koree keenyallee yoo hidhaan ijoolleen xixiqqaa wal gahuudhaan galma kana saaquudhaan
kallattiidhaan wanni nu yarra itti dararamnu kun boru dhaloota kanaaf bu'aa ni buusa jedhanii koreen galma keenya turan amma koreen gaafa san geggeessaa turan sadarkaa giddugalaatii fi sadarkaa furduutti jiru. Kanaaf ayyaana hundeeffama galma malkaa birratteedhaa kana gaafa kabajnu waa kana hunda yaadachaati. Rakkoo hunda immoo faarsuudhaan osoo hin ta'in hojiidhaan waan bira darsineef tarsimoo hojii tolfachaa dhaloota kana waliin qabnee haga Oromoon biyya kanarratti biyya itti dhalate deebisanii ijaaruu uummata kanaa keessatti waggoottan ja'an kana gaafa jalqabamu mana firaa keessa jalqabamee waliin dhumuudhaan dhaloonni kun Oromoo waliin dhumuu dhorkan waan ta'eef Oromoon akka waliin geenye dhorkan waan ta'eef wal gahee sadarkaa irra jirru kanarra geenye jechuudha. Kanaaf hundeeffama gaafa kabajnu wantoota kana yaadannee waan akka laafinaatitti kaleessa nu qunnamaa ture laafina san cimsuudhaan waan akka ciminaatitti ture immoo akka ciminaatitti itti fufsiisuudhaan gama fuulduraatitti haga dhaloonni keenya sagantaa alagaa jalaa bahee biyya kanatti kabajamee akkuma namaatitti jiraatutti Oromoon akka gandaan waliin waamne akka kutaadhaan waliin waamne ani Oromoodha jechuudhaan heera takka dhalootummaa takka sirna takka biyya takka qabna dhaloota jedhu rakkoon illee badhaadhina illee waliini ani qabaadhee obboleessi koo dhabuun alagaati nutti fidee ani dhibamee obboleessi koo naa dhibamuu dhabuu alagaatu nutti fidee kanaaf dhalootummaa waliin qabna dhaloota abbaa takkaati jedhee dhaloonni kun akka wal amanu akka waliin gurmaa'u akka ijaaramu taasisaa ture jechuudha. Haga biyya kanarratti biyya abboonni keenya biyyee ta'anii nu dhaalchisan kanarratti sagantaa keenyan heera keenyan sirna keenyan akka nu jiraannutti alagaan rafee hin bulu. Oromoo kan addaan baas Oromoo kan gargar eegaa jiru sagantaa alagaati. Karaa siyaasa biyya kana keessatti darbaa fi dabareedhaan walitti fufuudhaan geggeeffamaa tureen karaa amantiitiin karaa hawaasummaatiin uummanni kun diigamaa ture. Sagantaa isaatitti heera isaatitti sirna isaatitti deebi'utti Oromoo ijaaruurraa hin rafnu amantii fedhe haa qabaatu Oromoon duruun nu dhukkuba. Kana beekuu qabna. Kanaaf jarmiyaan kun dhaloonni kun jaalala dhugaa Oromoon kaleessa walii qabu akka walii qabaatu jireenya waloo qabaachuu isaa barsiisaa ture. Ciisa mataa isaa barnoota mataa isaa heera mataa isaa kan guyyaa tokko namni kanaan jiraatu hin jedhiniif kan dhiibban takka keessa hin jiraatin beekumsa maanguddoota keenyatiin diinagdee keenyan rakkoo gurguddaallee yoo dabarsine hagi nuyi milkoomne fi milkaa'inni nuyi biyya kanatti haga ammaatitti gonfanne milkaa'ina guddaadha. Kanaaf waan kana beekuudhaan dhaloonni kun gatiin jaarmiyaa kanaa jiruu jireenya uummanni Oromoodhaa kaleessa qabaataa ture isa itti deebisuudhaaf Oromoon tokko nyaatee tokko beela'uun kaleessa hin turre. Oromoon kaleessa
ilma abaluuti jedhee nama kutaa fi gandaan qoodaa hin turre. Gadaan Oromoo sirna Oromoon kaleessa qabu qajeelfama Oromoon kaleessa qabutti deebisuudhaaf jiruu jireenya tubate uummata Oromoo jalaa jiruu jireenya uummata Oromoo jalaa balleessan sagantaadhaan waan ta'eef jiruu jireenyi kun karaa hawaasummaa isaatiin karaa diinagdee isaatiin sirna isaatitti dhalootummaadhaan naatoo walii qabaachuudhaan dhaloonni kun kukkama Oromoon kaleessa dhugaatti walii qabu san walii qabaachuudhaan Oromoo gama namummaatii fi gama ayyaantummaatiin ijaaruudhaaf jarmiyaa dhaabbate. Raawol baay'eelleen kaleessa manni keenya karaarra ture xiqqooma karaarraa kakkaane karaarra gaafa jennu diinnis wallaalan keenyas yoo nuyi Oromoodhaa sagantaa keenya jiraanna jennee namuu waan qabuun humna qabuun nutti duuluudhaan kun koree keenya siruudhaan qabeedhanii nama doorsisuun illee waan tureef haga amma xiqqoo amma goree galma kanaa irra qabeedhaan doorsisnee galma kanaa yaadna hoo jedhan akka kaleessa gaafa mootiffaa waayyuu san hin danda'amu. Hin danda'ama? Karaa irraa xinnoo asii hinnee jechuudha. Barnoota ittiin dhaloonni kun wal ta'ee ittiin jiraatuu danda'u. Barnoota ittiin dhaloonni kun diinagdee horatee ittiin jiraachuu danda'u. Barnoota ittiin dhaloonni kun wal danda'ee walii obsee walii dhoksee wal gorsee ittiin jiraachuu danda'u. Agira biyya kanarratti dhaloonni kun of ta'ee wal ta'ee abbaa waan isaa ta'utti abbaa waan isaa ta'ee jireenya dhaloota kanaa itti fufaa ilmaan keenya biyya abboonni isaanii ofii biyyee ta'anii abbaa biyyaa isaan godhan kanarratti jireenya qananii badhaadhinaa akka jiraataniif jarmiyaa hojjetu ta'uu beeknee hawaasni Oromoo amantii fedhellee yoo qabaate alagaan amantii ta'eeffachuudhaan ilmaan abbaa takkaa kana yoo wal dhabsiise malee jiraachuu jireenyi isaa waan hin jirreef ilaala. Dugda keenyarra waan jiruuf yoo nu hojjenne nurraa bu'aa lafti irratti bu'aan warra abboota keenyati hongan lafa Oromoo waan ta'eef lafti sunillee nan baattu jedhanii waan beekaniif waan quba hin qabnuuf maqaa jarmiyaa kanaa hongan jarmiyaa kana bakka bu'uudhaan haga ammaatitti rakkoo kamiyyuu obsuudhaan maanguddoo taanee obsinee har'a waan geenyeef gama fuulduraatti illee rakkooleen akka kanaan dura uumame sun uumame obsaan wal dhaga'uudhaan wal gorsuudhaan keessa akka darbuu dandeenyu gama fuulduraatti illee gama saniin akkasumatti akka itti bultan siniin jechaati waan haga ammaa na dhaggeeffataniif galatoomadha. Horaa bulaa ulfaadhaa gadaan gadaa Oromooti nu gadaadhaan bulla ulfaadhaa. Jarmiyaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kun kanarra ga'een dhaloota kana barsiisuudhaan jechuudha. Barnoota sirrii dhugaa kan dhaloota isaatirraa dhufe jechuudha. Kan ayyaantummaa dhalootaatiin utubamteen baranneef barsiifneet har'a geenye jechuudha. Kaleessa waggaa 5-6 kana amma nan geenye ture. Alagaan garuu waan gidiraa nu barsiisa hawaasummaa gidiraa diinagdee gidiraa jireenya gidiraa Oromoon gaafa cawu waan baay'eedhaan cawanii koreen keenya baay'een mana sirreessatti yookaan mana hidhaatti ayyaana kana kabajaa ture jechuudha. Harree darbee jechuudha. Kanaaf tachaala jedhamniire kanaaf tachaala barsiisan keenya tolchee waan nu barsiisan amma immoo dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa kun Oromoon kaleessa gaafa amantii isaa kanan sagantaa isaa geggeeffatu barnoota mataa isaa qaba waan ta'eef barnoonni kunoo maal jedhaa kanaaf barsiisaa sin eeratan barsiisaa waliin turtii gootu
Ayye nagaa bultanii? Baga nagaan walit dhufne? Baga warra sagantaa qabullee taane? Ayye sila wanneen as ba'eef barnoota fi maqaan kiyya dursee himadhu kumaa taafan jedhama. Galmi kiyya galma amantii waaqeffannaa Malkaa Gafarsaa Buraayyuu kan magaalaa Buraayyuutti argamu. Gaheen hojii kiyya hojii gaggeessaa giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaleessa kanaati. Uummanni Oromoo barnoota mataa isaanii qabamoo hin qabu? Yoo qabaate akkamitti wal barsiisaatii ture, akkamitti jiraachaa ture? Dhabuu isaatiin immoo akkamitti dhabe barnoota sanillee hoo qabaachaa ture? Hoo dhabe yookaan ammoo maal miidhamee waan jedhuun bifa gabaabaa har'a dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa gama barnootaatiin maalirra jira? Akkamitti deemaa jirra? Nuti waan hojjennu kana hojjennee as gahuu keessatti qoonni barnoota warra abbaa Oromoo qabu haga kami waan jedhu gaggabaabsinee laalla. Akka waliigalaatitti uummanni Oromoo kufaatii isaatiin barnoota isaadhaa dhabe malee barnoota dhala nama ta'e kamiifuu ta'u barnoota dhugaadhaa barnoota haqaa akka qabu namni kamiyyuu beekuu danda'uutu irra jiraata jechuudha. Hawaasni keenya sadarkaa Afrikaatitti heera tokkoon gaaddisa tokko jalatti warra wal bulchaa ture wanni addunyaarra har'a bifa ammayyaatiin erga nuti qaroomina guddaarraa kufnee nu dhufe malee nuuf wanni kamiyyuu haaraa miti. Abboonni keenya yookaan warri darban laalaniit itti fayyadamanii darban. Kanaaf nutillee yoo ijaaramnu bakka kufnee qabna, bakka irraa kufne sanitti deebi'uuf ijaaramna. Akkasuma akkasimi wanni ittiin ijaaramnu immoo barnoota keenyan, sirna keenyan lafa namaati irratti osoo hin taane lafa keenya irratti waan Oromoonni kaleessa lafa kanarratti qabaachaa turanii deebinee ijaaramna. Kana namni kamiyyuu sirriitti beekuu danda'uutu irra jiraata jechuu barbaadanii barnoota hoo jennu kaa barnoonni misooma sammuu dhala namaati. Sammuun dhala namaa kun yoo barnoota hin qabaatin hin honga yookaan duwwaa ta'a. Hawaasni keenya hawaasa jiruuf jireenya isaa keessatti bakka irraa ka'e beeku, bakka jirullee beeku, bakka gahuuf deemullee beeku waan ta'eef hawaasa beekumsatti amanu jechuudha. Hawaasni keenya kaleessa gaafa sirna isaaniitirraa hin kufin, gaafa akka har'a jiru kana Oromoon hin ta'in jechuu barbaadeen waaqeffataa ta'uun of ta'uu yoo of ta'an wal ta'an yoo wal ta'an abbaa waan ofii ta'an namni maaliin of ta'a? Erga of ta'e akkamitti wal ta'a? Maaltu wal nama taasisa? Maal irratti immoo abbaa itti ta'a? Waan namaati moo waan isaati irratti abbaa ta'a waan jedhu sana laaluun barbaachisaadha. Yoo ofirraa goran hoo maal ta'a? Yoo ofirraa goran of dhabu, namni of dhabe wal dhaba. Hawaasni wal dhabe waan isaa dhabuun guyyaadhama guyyaa mitire beekamaadha jechuudha. Kanaaf of ta'uu hoo jennu kara dhaloota ofii fuula deebi'uu yookaan kara abbaa ofii fuula deebi'uu ka akka abbaan ofii jiraachaa turetti jiraachuutu of nama taasisa. Abbaan keenya eenyu? Oromoon. Abbaa gadaa hin qabna, abbaa lama hin qabna. Abbaan keenya Oromoon. Kanaaf Oromoon silaa dhaloonni inni qabu har'a golee Oromiyaa hundarra hawaasni faca'ee jiru kun ilmaan Oromooti jennee beekna. Oromoo ilmaan Booranaa fi Baareentutu latee haga kana bal'ate malee
lakkaawwatee osoo Booranatti hin galchin yookaan Baareentutti hin galchin Oromootti galu hin jiru jechuudha. Qaccee isaatiin nama gita jiruun lakkaawwateetuma Oromootti gala jechuudha. Yoo Oromoo ta'e. Yoo Oromoo hin taane immoo dirqama Oromootti lakkaawwatee galchuu qaba jechuun hin danda'amaa? Hin danda'amu waan ta'eef. Of ta'uu yoo jennu akka Oromoo har'a facaane kan osoo hin taane kaleessa abboonni keenya biyya Oromiyaa jedhamtu kana kan har'a gama hundaan nama jiraa jiru kana akkamitti tiksanii asii gahan akkamitti heera tokko wal bulchaa turan har'a fakkeenya gaangee fudhanne gaangeen Wallottis gaangeedhuma jedhama. Gujiittis, Booranattis, Wallaggattis, giddugaleessa biyyaa Finfinneettis. Maqaa biraa qaba? Gaangeen gaangumaani? Hawaasni kun osoo gaaddisa tokko jalatti jiraachaa turuu baate giddugaleessummaan maqaa isaa kun ni eegama ture? Hin eegamu. Kanaaf hawaasni kun heera tokkoon, afaan tokkoon, aadaa tokkoon akka jiraachaa ture baruun gonkumaa nama hin shakkisiisu yookaan nama hin rakkisu jechuu barbaaden. Fakkeenyaaf afaanii laftaan yoo jennu Oromoon afaan lama qaba. Afaan Maccaadha. Afaan Tuulamaan jiru afaanitu afaan Gujii afaan Booranaa hin jiru. Afaan eenyuti afaan Oromooti. Aadaa keenyan of taanu. Aadaa nyaatatti jira. Aadaa fuudhaa heerumaatti jira. Aadaa waljala yaa'insaatti jira. Fakkeenya aadaa keenya of taana yoo jennu nyaata yoo fakkeenya fudhanne aadaan nyaata warra abbaa Oromoo damma, foon, aannan, dhadhaa nyaata warra abbaa Oromoo yookaan akkaataa nyaata warra abbaa Oromoo qabeessa manitti yoo deebine malee gonkumaa namni akka nu hin duunes akka nu hin jiraannes nu godhaa waan jiruuf. Nuti silaa har'a warra qamadii itti baatan osoo hin taane warra cooma namaa laatu turre. Haa ta'uuti har'a garuu namni namaa gadi nu godhuutu roosii faa nu kennanii nam roosii faa qamadii faa hawaasa keessaa keenya deeggarsi taa'eera. Zaytii faa maalirraa oomishamee kan hin beekne. Haga jeesoo walii laachuu rakkoo keessa jirra waan ta'eef namni inni namummaa waan dantaa itti hin qabneef miidhama keessa irraa miire kanaaf falli maal jennaan of ta'u. Walumaa galatti ani fakkeenya fudhadhee ilaale malee akkaataan bulchiinsaan of taana. Oromoon kaleessa sirna lamaan bulaa waan hin turreef sirni bulchiinsa isaa gadaa tokko. Gadaan yookaan addaan gadaa hangaafa cidhaatii fi gaafa maabaraa yookaan gaafa iddirii eebbaaf dhiyaatu osoo hin taane itti gaafatamummaa nama qabu.